Ashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Akkuma kaleessa waadaa isiniif galle har'as qophii biroon dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'as faarsitoota atseewwanii fi gochaa badii abaa'oo shanee jetti. Akkuma beekamu tibba kana adeemsa jijjiiramaa biyya keenyaa warri amananii fudhachuu hin dandeenye finxaaliyyiin biyya keessaa fi biyya alaa harka wayyaa jalaan adeemsa jijjiiramachaa gufachiisuuf gaara hin dhiibbamne dhiibaa jiru. Kanumaan wal qabatee biyyi keenya yeroo ammaa kanatti yaada warra badanii balleessuu keessaa fi alaa keessummeessaa jiraattus adeemsi jijjiiramichaa gonkumaa akka duubatti hin deebineef mootummaan kallattii hundaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachaa akka jiru beekamaadha. Meegaa piroojektonni keenya eegalaman akka itti hin fufneef Gibxi, Sudaan Kibbaa, Sudaanii fi Ameerikaa dabalatee adeemsa guuticha hidha guddichaa keenya gufachiisuuf hidhattoota juuntaa leenjisanii waraana nurratti banuuf akka ta'ee fi Sudaan daangaa biyya keenyaa cabsitee akka seentu kan gochaa jiran adeemsa jijjiiramachaa gufachiisuu akka ta'e qophii keenya kaleechaa keessatti isiniif ibsinee turre. Warri guyyaa guyyaan ajandaa badii nuuf bocu amma ammoo finxaaliyyiin faarsitoota atseewwanii fi abaa'oo shanee yaada garaagaraa qabatanii foqoqaa jiru. Finxaaliyyiin Amaaraa mootota atseewwanii faarsan mootii isaanii isa maqaan isaa Iyyaasuu jedhamuu fi juuntaa warra ari'ee golatti isaan naqaa ture juuntaa jajachaa jiru. Raaji dhadhiiroo mee Iyyaasuu daabboo nootiraasuu jedhanii inni isaan miidiyaa hawaasaa irratti gidduu kana oofan kuni maal jedhama? Iyyaasuun bara bulchiinsa isaatti waan gaarii inni hojjetee bakka ga'ee osoo hin mul'atiin turtii aangoo waggaa 3 keessatti yakkaa fi balleessaa hedduu hojjete faarsuun gadhummaa jara kanaa mul'isa. Finxaaliyyiin Amaaraa yeroo ammaa kanatti bulchiinsa wayyaanee faarsuu fi jajachuu dhaga'uu caala wanti nama qaanessu hin jiru. Finxaaliyyiin Amaaraa inni har'a carraa dubbachuu argatee miidiyaa hawaasaa irraa bookkisu galata Dr. Abiy jechuu qaba. Sababiin isaas bara juuntaan biyya bulchaa turetti waggaa 27 uummanni Amaaraa sagaleen isaa dhaga'amee hin beeku ture. Sababiin isaas wayyaaneen saba kana irratti ukkaamsaa cimaa waan gaggeessaa turteef. Qabsoodhuma wayyaanee fonqolchuuf taasifame kana keessatti illee honnachiisa qeerroo fi qarree Oromoon akkasumas kaka'umsa hayyoota Oromoo tokko tokkoon walitti makamanii juuntaa kuffisan. Kanarraan kan hafe yeroo qeerroon Oromoo yeroo adda addaa mormii wayyaanetti dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa cabsaa turetti warri kun sagaleen isaanii hin dhaga'amu ture. Har'a garuu gaafa Dr. Abiy dirree dimokiraasii bal'isee mirga akka fedhan dubbachuu heeyyamu hunduu goota ta'uu fi Dr. Abiy wayyaanee waliin madaalchisuu eegale. Fagoo deemuun keenya hafee waraana wayyaaneen nurratti banteen illee hamma Dr. Abiy dirree waraanaa irratti argamutti juuntaan naannoo Amaaraa hunda hanga nama jechisiisutti dhuunfatee ture. Finxaaliyyiin Amaaraa inni har'a wayyaanee fi Iyyaasuu caalchifatu kuni hamma Dr. Abiy waraanatti bobba'ee wayyaanee naannoo Amaaraa keessaa baasee gaara gaashanaa irratti gootummaa isaa gonfatutti maal eegu ture? Moo kan isaa weerare naannoo maraa dhaqee Oromoo baalataraa moo Affaari laata? Baaleenis ta'ee booleen sammuun Dr. Abiy gadi buusee wayyaanee ol kaasu yoo jiraate sammuu doofaa malee sammuu qaroomaa akka hin taane hubatamuu qaba. Gama biraan ergama Gibxii fi ergama wayyaanee fudhatee kan socho'aa jiru abaa'oo shaneen duguggaa sanyii inni gaggeessaa jiru kan balaaleffatamuu fi kan irratti duulamudha. Namni bishaan nyaate hoomacha qabata akkuma jedhamu abaa'oo shaneen waraana mootummaan barbadaa'aa waan jirtuuf badii gadi galoo akkasii akka dalagaa jirtu hubatameera. Gareen badii kun ajjechaa namoota qulqulluu irratti torbee darbe raawwateen mootummaan federaalaa fi naannoo waliin ta'uun haleellaa cimaa garee kana irratti waan gaggeessaa jiruuf gareen badii kun balleessaa badii kana guyyaa kaleessaa dabaluun isaa erga naannoo fi badee ormi hin jiraatiin yaada jedhu of keessaa qaba. Sanas ta'ee kana gareen badii abaa'oo shanee kun halkanii fi guyyaa tumamaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa ni ibsu. Walumaa galatti warri faarsitoota sirna duriis ta'ee farreen nageenyaa abaa'oo shaneen wal qabatanii akka dhidhimaa jiran beekamaadha. Wanti beekamuu qabu tokko yoo jiraate akka mootummaa jaarraa 21ffaatti gama nageenyaan, gama dippiloomaasiin, gama dinagdeen, gama barnootaan, gama saayinsii fi teekinooloojiin, gama ashaaraa magariisaan namni Dr. Abiyyiin gahu akka hin jirre diinnis firris beekuu qaba. Amaluma ilmaan namootaa ta'ee nama nuun olii jajachuun akka fokkuu ta'ee waan nutti mul'atuuf nama nuun olii waan hin jaalanneef Dr. Abiy jajuu baannus inni garuu gaggeessaa kallattii hundaa sammuun isaa qaroomee dhalataa dhaloota qaroominaati. Warri Iyyaasuu faarsitus taate warri marroo ilaalcha dulloomaa waliin dulloome leellistu ammayyuu akka hedduu barumsa si barbaachisu hubachuu qabdaan dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa qophii biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Horabula.